killee manatti diddaa'e soorachuun rakkoo akkamiif akka nama saaxilu akkasumallee killee yeroo hojjetachuuf nyaachuuf jennu diddoomoo diddoomitti kan jennee adda baasuu dandeenyu mana keenya keessa teenyee akkamitti adda baafachuu dandeenya kan jedhuun isinii qabadhee dhufe. Viidiyoon kun gabaabduudha. Koop link share godhuudhaanii hawaasa hunda biraan ga'a. Tariitiin namoonni hin beekne jiraachuu waan danda'uuf jechuudha. Hayyee amma gara ilaaluudhaa deemnu kun qaruuraa qopheeffannaa. Qaruuraa kan fedhayyuu haa ta'u amma akkasii qopheeffanne eegasiitiin bishaanitti naqannaa jechuudha akkuma argaa jirtan. Akkuma argaa jirtan kunoo kana itti naqannaa. Laa kunoo bishaan aguma kana hin gaha jechuudha. Aguma kana hin gaha jechuudha. Amma killee ayinataa lamaan qopheeffadhee ayinataa lamaan kana keessaa kan turee fi kan haarawaa jechuudha. Kan amma keessa kaa'ee deemu kuni kan turedha. Kan turedha kuni xiqqoo obboleedha kun. Argaa jirtuumi kunoo. Argaa jirtu kun diddaayiraa jechuudha. Kun irratti baata diddaayiraa jechuudha. Kun diddaayiraa jechuudha. Garuu inni lammata gadi buuse kun xiqqoo ammallee jira. Inni diddoomne inni gadi bu'ee sun diddoomne jechuudha. Akkuma argaa jirtan inni kun baay'ee diddaayira kun kun jechuudha. Kun zeeroodha kun. Kun diddaayira nyaatamu jechuudha. Kun ammoo inni keessa jiru kuni gaariidha. Haala gaarii garuu mul'ataami sirriitti akkuma argaa jirtan kunoodha. Haala gaariirra jira jechuudha. Haala gaariirra jira garuu dhibba gadi hin buune. Kun ol deebi'aa hin ta'a bakka taragaagee hin jiru jechuudha. Taragaagee hin jiru. Kana jechuun kunillee gara diddaa'utti deemaa jira jechuudha. Diddoodha jechuun osoo hin taane gara diddaa'utti deemaa jira jechuudha kunillee. Kana qophaa kaandhaa jechuudha. Garuu hin nyaatamuu hin danda'ama kun. Kun hin danda'ama. Kun akkuma argaa jirtan kunilleetiin ammaaf ganaadha. Kunilleetiin bifuma ammaati. Waan isin bukilleen kun inni macarrashaa irra buuse kun lamaan yeroo tokko dhufe garuu akka inni kun wal buusu argaa jirtu. Kan amma duraa garuu turedha inni. Haa ta'u tallaajaa ture firiijii keessa ture jechuudha. Ammoo killeen kunillee kanuma dhi'eenyaati. Hin taa'u xiqqoo irraa ta'a. Omaatiin jedhu kunillee nyaachisa. Dhibba gattaa gootere kun akkuma argaa jirtan garuu gadi hin teenye xiqqoo si hanqate jechuudha. Xiqquma hanqate garuu nyaachisuu hin ta'a kunillee ammas nyaachisuuf hin ta'a. Bifa amma duratti kan keessa bu'e sun nyaachisuuf hin ta'u. Kunillee kun akkuma argaa jirtan omaan jedhu nyaachisa jechuudha. Gadi bu'eetuma jira garuu taa'uu baatullee gadi bu'ee jira. Roga tokkoon taa'ee nyaachisa jechuudha kunillee. Kun amma isa duraati kan hafe macarrashaa jechuudha. Kun orjinaala jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan gadi taa'ee jira. Orjinaala jechuudha. Kun asliidha. Hin nyaachisa jechuudha. Kun hin nyaachisa. Bifa kana amma nama keenya teenya adda baachuu dandeenya. Tariitiin namoonni benne waan jiraachuu danda'uu fi viidiyoo kana hawaasa hedduu biraa ka'uuf koppiliin share gochuus immoo gahee keessanii. Kanaafuu tariitiin namoonni manuma keessatti itti fayyadamuu danda'a. Bifa ammayyaawaa ta'uu osoo hin taane bifa haadawaa bifa abbootiin keenya duratti fayyadamaa turan tariitiin namoonni hedduu nama dagateetiin jira waan kana wallaaluu danda'a dagachuu danda'a. Kunillee mara isaa immoo waggaa laallu mee hunduma isaa keessaa haa ilaallume ela kanneen keessaa tokko sirriitti orjinaalaa lama ol baatee jirti. Haa ta'u garuu hundi isaa nyaachisa. Killee lama qofa kan hin gatuu danda'u amma keessaa lama qofa ol ba'e jechuudha. Kan gaaratti ol ba'u foorjiidha jechuudha. Kanaaf fayyaa keessan of eeguudhaaf dhibee garaachaa, dhibee coggaarraa, dhukkuba jarmii garaagaraa kan namatti harkisu killee diddaa nyaachuudha. Namoonni keenya garii raasee ilaalan raastanii ilaalina bifa kanaan ilaala. Raastanii osoo hin taane bifa kanaan ilaala. Killee diddoo nyaachuun ammoo dhibee hedduuf nama saaxila. Dhibee lakkaa'amee hin dhumne jechuudha. An gara fuulduraatti illee dhibee amma akka nama saaxiluu danda'u viidiyoo kana cirratti qabadheesiin dhufaa jechuudha. Bal'inaan ammallee kan isinitti himu killee diddaa irraa of eegaa. Waan akkasii fayyadamaatii mana keessan keessatti ittiin adda baafadhaa isinii jechuun barbaada.